sadaffaadhaa duba wayita mu'aadanaa wanti maaliif gaggabdinnaan yaa Umar jeen dubaan saabta gaafa kana osoo kaafiraan aduu tajjeemisan Hubaybii ibnu Adiyyisan wayitaan isa yaadadhu hafalee kurmaa ka jiru iyo rabbiin gaafa qiyaamaadha gurbaa sammaa useetti eeydaa maarraan deebisi yoonaan jihoo jeetiin wayitaan isa yaadadhu rabbiin gaafa qiyaamaa yoo gaafate akkamiin taa'u wayitaan diin gaggabaa jettu bobbale bokkee laaltu hafalee kaafara zamana san gaafa maaliif gaa rabbiin irratti hin qabne san ilaa hangas takkatti wayita kana duba taa'uraffaadha halkan too wayitanii fi dhuftu halkan wayitanii fi mana galtu ummanni yoo diimaa dhufe ulaasi dhaqanii kaaftiin dubbattu maal jennaan yaa Umar jeen an addunyaa sana bakka lamatti hin qoodaa jeen akkamiin jennaan guyyaa guutuu hawaasaa fi hojicha walaa jeen halkan ammoo Qur'aanaa fi leeylitiin bulaa jeen obbolee bakkanii guyyaa ilma namaati